Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa yeroo tokko karaa Orni Miidiyaa torbanitti isinii dhiyaatudha. Qophii addaa koo guyyaa irraatiin aadde Warqinashii tolooltummaa irratti muuxannoodhaaf mudannoo qabanii nuuf firuudhaaf nu biratti argamanii jiru. Isaan waliin turtii taasisnaa saganticha qopheessuun kan isin waliin turu ayyaantu taa'edha. Akka xumura qophii kootitti na faana tura. Aadde Warqinash baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddanii. Yeroo keessan qaaliirraa yeroo nuuf laattanii waan nuuf argamtaniif hedduu ulfaadhaa galatooma. Isinis waan na affeertaniif galatooma. Tole egaa jalqabuma irratti aadde Warqinashiin eessatti dhalatanii haalli barumsa isaanii akkam ture mee daawwattoota keenyaa wajjin wal baradhaa. Aadde Warqinash magaalaa xinnoo Ba'aa Shawaa keessatti magaalaa Olonkoomii keessatti dhalatte. Achi Finfinneetti galee Finfinneetti sadarkaa tokkoffaa baradhe sadarkaa lammaffaa immoo Laqqamtee haayiskuulittan baradhe achi haayiskuulii sadarkaa lammaffaa immoo fixu immoo kolleejii barsiisotaa galee eebbifame barsiisaan ture. Kana fakkaata barumsi koo isa booddee immoo eddiin barsiisummaa irraa jiruu koo jijjiiree dhaaba guddinaa tumsaa keessatti otoon hojjechaa jiru immoo Kaanaadaatti deemee Koodii International Institute iddoo jedhamutti Community Development nan baradhe. Achi gara Ameerikaa dhufee immoo Metro State Universitytti barumsa koo eegaleera jechuudha. Tole egaa haalli hojii isin keessa turtan maal fa'aa ture? Haalli isin hojjetaa turtan haalli hojii keessanii? Inni jalqabaa barsiistuun ture waggaa 10 barsiisee sadarkaa lammaffaatti. Isa booddee barsiisummaa dhiisee immoo gara dhaaba tola ooltummaa dhaaba guddinaa tumsaa faawundeeshinii keessa hojjechaa ture jechuudha. Tole egaa yeroo dheeraadhaaf ogummaa barsiisuu keessa akka turtanii odeeffadheellee jira. Isinillee waggaa 10 akka keessa turtan dubbattanii jirtu. Yeroof duuba deebitanii yaadattanii miira akkamiitu isinitti dhaga'ama kan yeroo sanaa fi kan yeroo ammaa gaafa wal bira qabdanii ilaaltan? Barsiisummaa baay'een jaalladha. Barsiisuun hojii guddaadha. Hojii caaluudha. Maaliif dhaloota biyya gaggeessu oomisha barsiisaan. Bara keenya nuyis ijoollee barattoota keenya akka ijoollee keenyaatti ilaallaa. Ijoolleenis warri barattoonnis naamusa qabu. Maatiinis baay'ee kabaja qaba barsiisaadhaa fi garaagarummaa guddaan arga. Amma akka durii miti. Barsiisonnis akka durii miti. Barattoonnis akka durii miti. Mee egaa ta'u galatooma ergaa guddaadha. Egaa aadde Warqinashiin yeroo barsiisaa turtan irratti waa'ee gumiin shamarranii irratti akka hojjechaa turtan odeeffadhee jira. Mee gumiin shamarranii kun maali faayidaan isaa? Keessumaa gumiinti shamarranii immoo maali? Amma namoonni baay'een humtiyyuu gumiin shamarranii kan hin galleefillee jira. Gumiin shamarranii kun maali faayidaan isaa? Gumiinti shamarranii kun immoo maali? Mee ibsatti nuu laadhaa. Amma gumii shamarraniin sadarkaa mana barumsaatti ijoollee durbaa akka walitti dhufanii ogummaa adda addaa akka baratan gochuudha. Garuu ogummaa adda addaa duwwaa otoo hin ta'in ijoolleen durbaa ani nan danda'a. Lafa ijoolleen dhiiraa ga'uu nan danda'a. Barumsa kootti cimee barachuu nan danda'a. Isa jedhan akka horatan kan godhudha. Inni gara biraan amma akka gender officer isa jedhamu ta'ee hojjedheera dhaaba guddinaa tumsaa keessatti. Achi keessatti immoo akkuma kanaa ijoolleen durbaa akka cabsanii ba'an yeroo baay'ee haallis maatiinis aadaanis ijoolleen durbaa hin dandeessu gatii jedhamuu fi hin dandeessu isa jedhu akka ofitti amanan akka barumsa isaaniitti gaggeessuutti waan hundaatti ga'oo ta'uu isaanii kana barsiisnaanii inni kun immoo ija guddaa itti argeera. Ijoollee durbaa baay'eetu sadarkaa guguddaa ga'aniiru har'a. Egaa gumii shamarranii sana yeroo hojjetaa turtanitti na fayyadeera yookiin immoo bu'aatti argadheera jettanii jirtu jechaadha. Eeyyeen. Tole egaa hojii barsiisummaa biratti illee akka hojii tola ooltummaa
guddinaa tumsaa faawundeeshinii irratti akka hojjetaa turtanii dubbattanii jirtanillee odeeffannoo sana qaba. Mee jalqaba irratti gaa tola ooltummaan isiniif maali? Tola ooltummaa kan akkamitti ibsitu isin? Tola ooltummaan dhala namaa gargaaruudha. Dhala namaa duwwaa otoo hin ta'in bineensi iyyuu hin gargaaramu. Kanaaf tola ooltummaa jechuun namni dandeettii isaatti, maallaqa isaatti waan qabutti uummata isaa gargaaru jechuudha. Tola ooltummaa akkasittan ilaala'an akkasittan ibsa. Tole egaa asirratti amma yeroo baay'ee tola ooltummaa namni nama gargaaru hawaasa keenya biratti wantoonni tokko kan waan barame waan nama irraa feetu nama gargaaraa yookiin nama maallaqa qabutu nama gargaara jedhanii yeroon itti ilaalcha akkasii jira. Egaa tola ooltummaan namarraa feef yookiin maallaqa qabaataniif nama hin gargaaranii jechuudha. Namni gatii maallaqa qabuuf nama hin gargaaru. Yeroo baay'ee warri maallaqa qaban nama iyyuu hin gargaaran. Horii isaanii mararsiifatu. Nama garaa jaalalaa qabu, nama ho'a qabeessa ta'e, nama namummaa isaatiin nama bira ga'uu barbaadutu nama gargaara malee maallaqni nama hin ittisu. Namni yoo maallaqa qabaachuu baate humna isaatiin gargaaruu danda'a. Dandeettii isaatiin gargaaruu danda'a. Gargaarsi gosa baay'ee qaba. Namni keenya garuu horii duwwaa irratti xiyyeeffata. Kanaafi ani namni gatii sooressa ta'e nama gargaara isa jedhu itti naman. Tolee ulfaadhaa ergaa guddaadha kuni. Egaa yeroo guddinaa tumsaa faawundeeshinii irra hojjetaa turtan keessatti hojii isin irratti xiyyeeffatanii hojjetaa turtanii maal fa'i? Yookiin maal ture? Inni guddaan ani kanan itti xiyyeeffadhu tokkoffaa dubartoota ga'oomsuu fi barsiisuu. Dubartoonni akka of danda'an, dubartoonni baadiyyaa, dubartoonni magaalaa rakkina keessaa akka ba'anii leenjii adda addaan kenninaa, akka ofitti amananii dhaabbatan hin goonaa. Inni gara biraan immoo ijoolleen akka baratan barsiistuu gatiin turee fi waa'ee barumsaa irratti baay'ee xiyyeeffadheen hojjedha. Kanafaa hojjenna turre jechuudha. Tolee Aadde Warqinashiin isin addumatti dubartii irrattidha kan hin hojjedhu jettanii jirtu jalqabaa kaastanii illee addumatti isin akkasiin dubartoota irratti hojjettani maaltu isin kakaase? Dandeettii guddaatu dubartoota keessa jira. Yeroo baay'ee hin dandeessuu jedhamu. Aadaadhaanis, maatiidhaanis, naannoodhaanis ijoolleen durbaa barattee eessa geessii keessumaa bara keenya. Ijoolleen durbaa heerumuudha, ijoollee godhachuudha, kana darbitee homaa gochuu hin dandeessu gatii jedhamuu fi isa kana cabsuutu narra jira jedheeni xiyyeeffadheen ijoollee durbaa irratti hojjedha. Ammallee akka yeroo keenyaa miti haalli baay'ee jijjiirameera. Haa ta'uyyuu ammas yoo ta'e dubartoonni jajjabeessuutu nurra jira. Carraa argame hundumaanii akka isaan baratan gochuutu nurra jira. Kanaafani dandeettii dubartootaatti gatiin amanuufani dubartoota gargaaruu, dubartoota ga'oomsuu kanaafan jaalladha. Tole egaa shamarran barsiisuu fi gurmeessuun hawaasaa fi akkamitti bu'aa buusa jettanii yaaddu? Shamarran barsiisuun, dubartii barsiisuun dubartiin yoo baratte maatii ishii, naannoo ishii, biyya barsiisti. Dhiira tokko, dubartii tokko barsiisuun biyya geeddaru jechuudha. Dubartoonni yommuu beekaa deeman, yommuu carraa argatanii maatii isaanii darbanii naannoo isaanii biyyaaf bu'aa guddaa fidu. Dubartoonni nagaa barbaadu. Dubartoonni ijoolleef jedhanii gatii baay'ee baasu. Dubartoonni isa har'aa duwwaan ilaalan, isa borii ijoolleen koo akkam ta'u, biyya akkam taati, naannoon akkam ta'a jedhanii waan yaadanii fi dubartoonni yoo baratanii iddoo qabatanii biyyaafis addunyaafis bu'aa guddaa ta'a jedhee amanaan. Tolee ulfaadhaa ergaa guddaadha kan isin amma ammaatti nuuf dabarsuu jirtan egaa waa'ee dubartii irratti. Mee egaa isin muuxannoo guddaa tola ooltummaa irratti horattanii jirtu. Muuxannoo kanaan illee walitti cuunfuudhaan walitti fiddanii immoo dhaabbata tola ooltummaa tarkaanfii Sustainable Development jedhu hundeessitanii jirtu. Mee sana irratti dhaabbata kana hundeessuuf maaltu isin kakaasisanii? Dhaabbata kana hundeessuuf kan na kakaase dhaaba guddinaa tumsaa keessaa otoon jiru gara biyya Ameerikaa dhufee nan baradhee iddiin baradhe booddee
yeroo hundumaa garaa koo keessa kan jiranii dubartoota keenya biyya jiranidha. Warra qoraan baatanii, warra bishaan dugdatti baatanii, warra miilla duwwaadhaan adeemanii, warra barumsa argachuu hin dandeenye. Isaan yeroo hundumaa laphee koo keessa waan jiranii fi kaayyoon koo biyyatti deebi'ee waan tokko hojjechuutu narra jira jedhee abjuu isaan qaban ture. Waaqayyo na gargaaree biyyattan deebi'ee dhaaba tarkaanfii sustainable development jedhamu dhaabee isuman abjoodhe sana hojjechaan jira jechuudha. Dubartoota barsiisaan jira, ijoollee barumsa hin arganne akka baratan gochaan jira, mana barumsaa ijaaraan jira, bishaan qulqulluu baasaa jira tarkaanfiin. Egaa karaa adda addaa uummata keenya bira ga'aa jirra. Tole egaa mee mul'anni dhaabbata kanaa maali? Mul'anni keessan? Mul'anni dhaaba kanaa keessuma uummanni Oromoo isa carraan arganne, isan baranne barsiisuu, jireenyi isaanii akka fooyya'u gochuu, uummatuma Oromoo keessaa immoo caalaa miidhaan kan irra jiru irratti dubartoota irratti, ijoollee irratti, haatiyyeettiin ijoolleen ishiis in iyyoomu jechuudha. Sababni iyyumni keenya inni guddaa dubartoonni keenya otoo hin baratiin, otoo carraan argatiin dhabuu isaaniiti. Haati waan qabdu xinnoodhaan ijoollee ishii barsiisuuf, iddoo guddaa geessisuu fi egaa qooda guddaa qabdi. Kanaaf egaa kanaafanii xiyyeeffannaa guddaa godhee dubartoota irraan hojjedha. Akka baratan ijoolleen immoo barumsa irratti nan hojjedha jechuudha. Tole egaa dubbatanii jirtullee hojiin isin xiyyeeffannoon irratti hojjetaa jirtani maali? Hojiin kana immoo eessatti jalqabdanii jirtu yeroo ammaa? Mee ifa nu godhaa. Ammaa fi kanan jalqabe isa dur special zone jedhamu yookiin immoo godina addaa Finfinnee isa jedhamu tan jalqabe naannoo Laga Xaafoo baadiyyaa keessatti, naannoo Duukan baadiyyaa keessatti, amma immoo gara naannoo Laqqamtee achis ga'eera, achis hojjechaa jira. Abjuun koo garuu Oromiyaa guutummaatti qaqqabuudha. Akka Waaqayyo na gargaare, humni isaa yoo jiraate, qabeenyi yoo argame Oromiyaa guutummaatti hojjechuun barbaada. Darbeeyyuu biyya Itoophiyaattu hojjechuu nan yaada. Hawwi koo inni guddaan garuu isa kanadha. Hawwii keessan Rabbi asumaan isiniif haa milkeessu isiniin jenna. Mee egaa erga hundeeffamee hojii eegaleetii yoomi mee dhaabbanni keessan kun? Waggoota meeqa lakkoofseera? Waggaa 10 ta'eera. Iddii tarkaanfiin dhaabbatee 2011tti hayyama baaseen 2013tti immoo jiruun eegalee jechuudha. Ayyee mee haalli hojii dhaabbata keessan kanarratti miirri namootaa maal fakkaata? Bu'aan fidee dhufee waliin wal qabsiisanii fedhii bakkee argachaa jirtan maal fakkaata mee hawaasarraa? Amma fakkeenyaaf mana barumsaa sadaffaa barana ijaareera tarkaanfiin. Namoonni keenya kanammoo ilaalan keessumaa namoonni naannoon nuyi itti hojjedhu gammachuu guddaa qabu. Gammachuu guddaa ati asii ijoolleen qabdu, ati asii firan qabdu, akkas nuu dadhabdaa jedhanii waanan itti himu. Shakkii tokko malee na harkaa fudhatu, yoon gorse gorsa koo fudhatu, yoon karaatti agarsiise karaa sanarra deemu gammachuu guddaa qabu. Egaa mana barumsaa duwwaa miti, lafa bishaan hin jirreetti, lafa namni hin geenyeetti burqaan gabbisnaa, handdaagweeliin hin qonnaa, mana barumsaa gatame, mana barumsaa ilaalcha hin qabne ijaarree bishaan baasnee fi ijoolleen immoo akka baratan gargaaraa daftara bitaa, kitaaba bitaa akkasitti ummata gatii jajjabeessinuu fi ummata koorraa jaalala guddaa, galata guddaan qaba. Baay'een itti gammada. Tole egaa dhaabbanni keessan kun bakkoota garaagaraatti akka hojii tololtummaa hojjetu nutti himtanii jirtu. Mee yeroo ammaa kanatti godina Wallagga Lixaa keessatti godinaalee 2 keessatti rakkoo dhibee busaa ka'ee jiruuni dhaabbati keessan waan yaade qabaa uummata sana qaqqabuudhaaf mee dubartootaa fi daa'imman achi keessatti miidhamaa jiran? Amma naa danda'ame namoota hundumaatti himaan jira. Uummata keenya haa gargaarru, uummanni keenya nu eegaa isa jedhu
namoota garaa garaatti himee gargaaruutu nurra jira isa jedhu iyya dabarsaan jira. Waaqayyo immoo na gargaaree yoon fandii argadhe gara booddeetti hin jedhu. Maaliifii guyyaa guyyaatti garaa kootu boo'a. Nan gadda keessumaa dubartoonni ijoolleen si'ana biyya gara biraatti rakkina akkasiin jiru otoo qaqqabamuu hin danda'u. Akkas ta'uunsaa na gaddisiisa, na yaaddeessa. Waan hin danda'e hundumaa immoo gochuu fi qophiidha irratti hojjechaa jira. Namoota kakaasaa. Ulfaadha meegaa hawaasni eeggataa fi dhibaanii akka hin uumamnetti dhaabbanni keessan kun gahee akkamii ba'uu qaba jettanii yaaddu? Yeroo baay'ee amma lafa tolooltummaan hojiin tolooltummaa hojjetamutti hawaasni yeroo inni itti eeggataaf dhibaa ta'ullee hin jira. Sababni isaa akkasitti nu gargaarama akkasiin waan kan arganne jedhanii yeroo hawaasni eeggataaf dhibaa ta'u ni argama. Mee rakkoon kun akka hin uumamnee fi dhaabbanni keessan kun gahee akkamii ba'uu qaba jettanii yaaddu isin? Ani ammammaatti yommuun hojjedhu yeroo hundumaa qoonni uummataa jira. Yoo maallaqa qabaachuu baatanii humnaan hin gargaaru. Fakkeenyaaf yoo manni barumsaa hojjetame dhagaa hin dhiyeessuu, maallaqa amma ta'es yoo ta'e hin buusuu, humnaan hin hojjetuu, mukni naannoo jira taanaan muka sana tola hin kennuu. Dhibbaa dhibbatti tarkaanfii duwwaatu waan jiru hojjeta miti. Uummannis irratti hirmaata. Yeroo hundumaa hojjechuun akka isaan irra jiru, eeggattoota akka isaan hin taane inni guddaan iyyuu xiyyeeffadhee kanan barsiisu isa kanadha. Ni dandeessu isinii. Walitti dhuftanii waa gochuu dandeessu. Isin yoo fakkeenyaaf 10,000 baastanii nu immoo 20 isinii daballaa. Akkas jedheen jajjabeessee akka isaan hojjetanii akkasitti hojjenna malee dhibbaa dhibbatti gargaarsan kenninu nuun. Ayyee ulfaadha. Dhaabbanni keessan kun mana barumsaa iskoolaarshiippiin kennaa barattoota barsiisaa jiru. Isaaniif hin kennaa? Nuyi kaffallee barsiisna miti. Mana barumsaa in ijaarraa mootummaan barsiisaa hin ramadaa. Achi keessaa immoo warra harka qalleeyyii ta'ani keessumaa dubartootaa fi xiyyeeffannaa addaa kennine hin gargaarra. Waggaatti wayyaa binnaa fi yuunifoormii binnaa fi dabtara qalama binnaa fi akkasitti gargaarra. Malee kaffaltiidhaan miti kan nuyi barsiisu. Tole egaa hojii dhaabbanni keessan hojjetaa jiru keessatti wanti amma ammaatti danqaa ta'uudhaan hojicha akkaataa barbaachisutti akka inni hin deemne kan godhu yookiin kan isin mudate jira gaafa hojii kan hojjettan? Gaafa hojii kana hojjennu kan nu rakkisu akka yaannetti saba keenya bal'inaan ga'uu dadhabuun keenya nu danqa. Kanaan achi lafa deemne hundumaatti uummanni keenya gammachuudhaan jaalalaan nu simata. Rakkoo amma kanaatti guddaadha jedhee waan ani dubbadhu hin qabu. Tole egaa Aadde Warqinashii hojii tolooltummaa keessatti gufuuwwan hedduutu jira. Isaan gufuuwwan kana akkamiin dabartan? Isin gaafa hojii tolooltummaa hojjettan kana gufuuwwan kana akkamiin dabartanii muuxannoo keessanirraa mee sheerii nu godhaa? Maaliif namoonni yeroo ammaa kanatti hojii tolooltummaa irratti bobba'anii hojii tolooltummaa hojjetan jiru waan ta'eef isinirraati waan guddaa baratu jenneeti. Kanarra gara miidiyaa keenyaatti isin finne. Kanaafiyyuu mee isin gufuuwwan tolooltummaa keessatti isin mudate akkamiin keessa dabartanii mee sheer nu godhaa? Inni guddaan egaa tolooltummaa immoo hojjettu garaa bal'achuutu sirra jira. Waan hundumtuu dhibbaa dhibbatti hin guuta jedhanii eeguu miti. Tarkaanfiin waan itti amanu tokkotu jira. Fakkeenyaaf waanuma qabduun jalqabii waan si barbaachisu barii isa booddee tarkaanfadhu isa jedhu qabna. Waan xinnoo qabdu sana xinnoodha jettaniin tuffatinaa. Iddoo tokkotti waa jalqabaa hojjedhaa. Ummata keessan ofitti butaa jaalladhaa kabajaa. Isa booddee xinnoodhaan iddii jalqabdan booddee guddachaa deema. Waan gaariin yeroo hundumaa guddachaa deema malee gara booddeetti na deemu. Ani immoo jalqabu baay'ee waan xinnoo kan jalqabe har'a garuu hojii guddaan hojjedhe.
Tokkoffaa abdiin kutadhuani. Yoo har'a kun hin ta'u yoo jedhame karaa gara biraan barbaada malee hin ta'u jedhameera jedheen gara booddeetti hin jedhu. Abdii kutachuun nama hin barbaachisu. Si'a tokkotti qarshii miiliyoona qabaachuun namarra hin jiru. Waanuma qabaniini waan hojjetamuun irra jiru hojjechuu jalqabuu ummata ofii immoo ofitti hammatanii kabajanii akka qooda fudhatan gochuudha. Kanadha kanan jechuu barbaadu. Tole hojii tololtummaa gaafa hojjetan egaa tumsa hedduudha kan inni barbaadu. Tumsatuun argatini hojii sana akka barbaadanitti deemsuun nama rakkisa. Mee isin gama kanarratti tarkaanfiin egaa dhaabbatni keessan kuni deeggarsa karaa akkamiitiin kan inni argatu? Tarkaanfiin Minnesota keessatti tarkaanfii start working kan jedhamu hiriyoonni koo ijoolleen koo namoonni na beekan namoonni hojii kanatti amananii asitti na gargaaru. Dhaaba adda addaatti immoo proposaalii barreessee nan dorgoma. Proposaaliin sun yoo mo'e fandii nan argadha, nan hojjedha. Warri as jiranis immoo na jajjabeessu, na gargaaru. Akkasitti kan tarkaanfiin hojii isaa hojjechaa jiru. Ayyee hojii kanaaf deeggarsa gaafa barbaaddanii namoonni isin beektan yookiin qaamaan namoonni isin bira dhaabbatan jiru. Mi'aasumaan illee galateeffachuu barbaaddanii carraa isiniif kennan. Eeyyeen namoonni baay'ee warri na gargaaran jiru. Fakkeenyaaf namoota wajjiniin wal na barsiisuudhaan maallaqaan yaadaan hiriyoonni koo warri adii jiru. Ijoolleen koo jiru. Namoota baay'eetu qooda kana keessaa fudhata. Warra na gargaaran keessaa warra iddoo adda addaadhaan namoota wajjiniin na barsiisan keessaa tokko Hawwiidha, Anneedha. Egaa baay'ee jiru gartuun obboloota dubartoota Finfinnee achi keessa namoota baay'eetu jira. Maqaa isaanii waameen fixuu Taadduufaa, Hawwiifaa, Tigistifaa namoota baay'eetu jiru. Ijoollee koo Beetii, Illanii, hiriyoota koo immoo warra adii Liin kan jedhamtu isaan lafee duddaati anaaf hojii kanaaf jechuu nan danda'a. Jaalala guddaa humna isaaniitiin yaada isaaniitiin warra na jajjabeessanidha. Isaaniin galateeffachuun barbaada. Istaafii koo immoo warra ijoollee naa wajjiniin hojjetan warra biyya jiranii halkanii guyyaa warra dadhabanii isaaniinis galateeffachuun barbaada. Ayyee ulfaadha. Meegaa tarkaanfiin mul'ata qabatee ka'e milkeessuudhaa fi dhaabbata kanarraa maaltu eegama jettanii yaaddu? Egaa inni guddaan hojii mul'atu hojjechuudha. Lafa bishaan hin jirreetti bishaan, lafa manni barumsaa hin jiraanne mana barumsaa, ijoolleen gargaarsa adda addaa yommuu barbaaddu ijoollee sana jajjabeessuu, gorsuu, lafa gargaarsi barbaachisu, lafa humni barbaachisu hundumaa ummata ofii wajjiniin ta'anii hojjechuun barbaachisaadha jedheeni amana. Namoonni keenyas immoo akka qooda fudhatan warri biyya keessa jiranis warri biyya ambaa jiranis ummata isaanii cinaa akka dhaabbatanii ergaa dabarsuu, barsiisuu kanatu tarkaanfiirraa eegama jedheen amana. Asumaan illee mee hawaasa Oromoo irraa maaltu eegama jettanii yaaddu? Kan biyya keessa jiranii, kan biyya alallee jiranii, dargaggoo, qarree, mee warroota akkasii kanarraati tarkaanfiin kaayyoo inni fudhatee ka'ee itti fufsiisuudhaa fi uummanni Oromoo fi akkasumallee dargaggoonni kun maal gochuu qabu jettaniiti kan isin yaaddan? Kanan yaadu sabni Oromoo tokko ta'ee tokkummaatti lafa gargaarsi barbaachisu hundumaa dirmachuu. Wallaggi yommuu miidhamu hundumtuu ka'ee gargaaruutu irra jira. Booranni yommuu miidhamu akkas tokkummaa sanaanii sabni Oromoo baay'eedha. Beekaa baay'ee qaba, qabeenya baay'ee qaba. Kanaafi waltumsinee ummata keenya rakkina keessaa haa baasnu. Waltumsinee isan baranne haa barsiisnu.
walii wajjiniin taanee lafa bishaan qulqulluun hin jiraanne bishaan, lafa kiliiniikni hin jiraanne kiliiniikii, hojii hojjetamu baay'eetu jira. Kanaafi ofitti tuffatinaa ka'aa waa jalqabaa isa horii baay'ee horii gurguddaa eeguu miti. Waanuma qabdan sana qabadhaatii ummata keessan cinaa dhaabbadhaa. Ummata keessan barsiisaa jechuun barbaada. Qeerroof qarree keenya immoo jabaadhaatii hojjedhaa rakkina keessaa ba'uu fi hojjechuu nama barbaachisa. Taa'anii namni taa'ee yoo abjoote abjuun dhugaa ta'uu hin danda'u. Namni garuu abjuusaa sana dhugaa gochuu fi cimee hojjechuutu irra jira. Kanaafi qarreef qeerroodhaaf immoo kana dhaamuun barbaada. Hojjedhaa cimaa hojii hin tuffatina. Waan argattan hojjedhaa. Har'a yoo hojii xinnoodha jettanii bor hojii isa caalu argachuu dandeessu isa jedhu kanan jechuu barbaada. Tolee, ulfaadhaa ergaa guddaa kan isin nuuf dabarsanii jirtan egaa bakka bishaan qulqulluun hin jirretti bishaan baasanii akkasumallee bakka manni barumsaa hin jirretti mana barumsaa dhaabuudhaanii uummata ofiidhaa fi ifa ta'anii uummata ofii barsiisuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Egaa asumaanillee namoonni tarkaanfii bira dhaabbatanii dhaabbata kana jajjabeessuudhaa fi yaadaa fi akkasumallee deeggarsa qabdanii hojii gaariidhaaf hojii boonsaatti jiru hawaasa ofii gargaaruun waan guddaadha waan ta'eef bira dhaabbadhaa isinii jennee ergaa keenya dabarfannagaa. Mee dhumarratti Aadde Warqinash dhaamsa yookiin ergaa yoo qabaattan egaa carraa dhumaa isiniif kennaa itti fufaa. Carraan ergaa dhumaa ani kanan dabarsu rakkina amma jiru kana maaloo yoo Oromoo inni biyya keessas jiru inni biyya alaas jiru ummata keenya Wallaggaaf isa Beegiif isa Najjoo isa naannoo sana jiru Waaqayyo nu gaafata. Callin jedhina. Hirrafinaa akka naman dhageenye hin ta'inaa waan qabdaniin ummata kana cinaa haa dhaabbannu. Waaqayyo immoo kana jaallata. Nu yoo dhiisne iyyuu Waaqayyo ummata kanaaf gargaarsa inuma fida. Kanaafi maaloo adaraa walii wajjiniin taanee iyya kana dhageenye ummata keenya haa baraarruun jedha kanadha ergaa nani qabu. Tolee, Aadde Warqinash yeroo keessan qaalii irraatii yeroo nuuf laattanii nu waliin marii waan taasistanii fi karaa dhaabbata keenya miidiyaa Horni Miidiyaa hedduu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinii jedha. Ulfaadhaa isinis waan na affeertanii fi galata guddaa qabdu fayyaa ta'a. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa. Egaan daawwattoota Horni Miidiyaa turtii Aadde Warqinash Beegii waliin taasisnee kan guyyaa irraa kana fakkaata. Torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.